kitaabni sindiin sunuun mallattoo sinii seenaa keessatti ifneerra isaan ta'uu qabanis jedhu. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa kana wardii hacerratti wal argine shubbittuudhaan bari'afame. Shubbittuun egaa xiqqaa guddaa jaarsaaf jaartii hunda isaa shubbisiisaa ture. Biyya keessaa darbee hanga biyya alaa hunda waliin ga'ee jira. Egaa shubbittuu akkuma waliin beennu sirbaan oli jechuu hin danda'amu. Akkasumas sammuun artiin afaan addunyaas ta'us shubbittuurraa kan argine waan taateef hundi keenya aadaa keenya duudhaa keenya eenyummaa keenya yoo qulqullinaan hojjenne inni afaan hin beennellee dirqamee waliin shubbisaa jechuudha. Badhaasi kun ergaa addaati. Tokko guyyaa har'aa waa lama of keessaa qabna. Gammachuullee qabna, gaddaallee qabna. Kan gammannu waan kana badhaafanneef, awwaardii kana badhaafannees dirree awwaardii Hacaaluu irratti jechuudha. Kan gaddinu ammoo dhugaa Hacee hanga ammaa waa harkatti hin galfanneefi kanaafuu sensii lamaan keessa jira yookaan hafuura lamaan keessa jirra. Haa ta'u inni dhugaaf du'e dhugaa isaa immoo kan barbaadu nu'u walumaan barbaanna horaa bulaa deebana. Yoo yaa obboleeyyanti yaa nageenyi sanbanaadha. Ofayyuma. Waaqa waliin ulaaleen waliin obboleeyyanii. Akka obboleeyyanii illee nu booranii hanga. Badhaasi kun ka obboleessi kiyya hangaaf kiyya. Obboleessi kiyya Abdullaahi Jirma. Weellisaa afaan Booranaa yookaan Oromoo. Keenya keessa afaan Booranaa inaamoo afaan Oromoo eegii wal baranne. Isaatti wal nu barsiisee yumaan jennaani. Gaafi inni sirbu jalqabu fagoo. Gaafas namni waliin beeku. Keenyaaf akka Booranii garaan jiru yookaan Oromoon garaan jirti hin beeku. Oromoolleen akka Oromoon keenya jirti hin beeku. Karaa sirbaatiin isa wal nu barsiis gam tokko guddin irguddin. Waan guddoo dansaa waan guddoo gammachuu maal jennaani isi ulfeessanii isa hin jirre ka amma gan 35 ka dabre inni lubbuu dhabe arri nami qaabate waan guddoo jabduu waan guddoo gammachuu kan nami irra gammadu. Akkwaan inni arte jinuuf fakkaatti garta iddoo yaada gammachuu nu keekkeeti. Adootii yaa ijoolleen isaalleen arm jiraachuu malte ammoo ijoolleen fagoo jirti. Jaartiin isaalleen fayyaaniti tanaaf dhufuu dadhabde ammoo arra ona biyyaafaan dhufee arm jira. Alamayyoo Dhaabii kiroogiraafara cimaa. Hacee har'a baay'een yaadadde beektaa. Haceen dhugumattuu artistiidha. Artistii jechuun hammataa waan hundaa sagalee biyya keenya Oromiyaan hammattuudha miire. Artistii jechuun immoo diraamaa, shubbisaa waan hedduu kan ofitti hammatu hunduu artistiidha sagalee. Kanaaf awwaardiin kun immoo awwaardii hedduutu qophaa'a. Awwaardii hedduu qophaa'u keessaa kun isa jalqabaadha. Kiroogiraafara shubbisaa yaadatee akkaatti badhaasuusaa kanaaf hangalata galcheef. Gammachuu guddaa. Badhaasni kanaaf hiikkaan isaa darbee akkan hojii kana caalu hojjedhuuf anaaf hiikoo guddaadha. Ba'aan natti kenname kanarra hojjedhuudha anaaf kan badhaasna kanaan kenname kanarra siyaafaa kanarra jabaadhu hojjedhu eger immoo hojii biraatiin bifa haaraadhaan fidii kootu waan jedhamee fakkaata. Anis immoo of qopheesseen dhufa.